Suuraan kun suuraa yeroo tokko ilaallee bira dabarru miti. Fakkii hubatanii ilaalanu, fakkii qilleensa salphumatti arganfannu kana takka dhaabbanne akka yaannu nu dirqudha. Seenaa gadi fagoo ilma namaa. Abbaaf ilmi maqaan isaanii hin dhaamne kun lammii Biraazilii. Abbaan ilma isaa gateetti ofiirra baadhachuun aadaadhuma. Abbaan kun garuu abjuu ilma isaa guutuuf qofa otoo hin taane qormaata jiruu hadhooftuus baatee gara isteedeemii ennaa deemu mul'ata. Ilma isaa rakkoo hargansuu cimaan dhibamee maashinaan afuura baafatuu fi maashina lubbuu ilma isaa keessatti qabee jiru baatee tapha kilaba inni deeggaru Filaamingoon qabu daawwachuuf dhaqaa jirudha. Daa'imni isaa kun dadhabbii jabaa guyyaa ittaanu arguuf wal'aansoo jiruu qabatudha. Garuu gara abjuu kilaba jaallatu bira gahuuf abbaaf ilmi fooyituu kilabichaa uffatanii ennaa deemanu mul'atu. Tapha qofa ilaaluu miti, addunyaa jaallatutti, kilaba itti abdatutti, kan ofii kiyyaa iddoo jedhutti fi bakka gammachuudhaan isa guututti imala dhiyaachuuti. Suuraan kun jaallattoota kubbaa miilaa qofa otoo hin taane lammiilee Biraaziliif kutaalee addunyaa birootti ijoo haasaa namummaa ta'eera. Kubbaan miillaas fiiguuf dhiitichoo qofa otoo hin taane abbaa dadhabee dhaabbatuuf humna jabaa kan kennu ta'uu suuraa agarsiisu. Abbaa ta'uun wareegama, abbaa ta'uun gootummaadha. Onneen abbummaa homaa otoo hin eegin kennuudha.